كوني نرى ضد النملة أرسومة إيش no way no way انجر ندا جيفة دريسو نمتي تنجرومي سيرا أرسي كيس أرسومة كيس ويوم نكنا نكبو thank you garuuma namtichi garuu business man baay'ee nama business haa ta'uu danda'a namni intala ofii gurguratu listen dhagee maame always wayyooma keessatti namni chaansii fudhatu hin jira nama hiyyeessaa nama baay'eedha namni abbaan qabeenya qabu gabbaruu hin danda'u horatuu hin danda'u jedhee ilma arsii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum assalam warahmatullahi ilmi Maame arsii jirtu. kafuudha dhaabee deetee dhaggeeffadha ilmi arsii kafuudha dhaabee hedduu jira ka yookaan warri intalaa qabeenya qabu ka yookaan warri gurbaa qabeenya qabu kan baay'inaan ka warri gurbaa qabeenya hin qabne ka warri intalaa qabeenya qabu arsiin kuni gabbara hin danda'u kuni cidha goruu hin danda'u jedhanii ka didan baay'ee jira kuni haqa lafa jirtu si galee maaliif wanni hayti wayyooma ka jedhanii fi aadaa ka jedhan sun osoo maa jiru ta'ee si galee akka jaarsummaatti osoo wal qabatan kama jiru osoo ta'ee garuu haqa rabbiitti yoo lafarra keette ilmi hiyyeessaa arsiin ka ari'amee ka fuudhuu hin dandeenye ka ari'amee hedduutu jira ka didame ka intala isaa because inni hiyyeessa ta'eef si galee inni gabbaruu hin danda'uuf inni cidhaa hoteelatti godhuu hin danda'uuf ka dhoorgatan hin jira dhugaadha kun waan lafarra jiru kana namni hedduun ka akka qabame hin jira si galee garuu immoo yoo akka aadaa dubbatte aadaan dirqama kuma dhibba lama kuma dhibba sadii aadaan dirqama waan wayyoomaa waan uffata qorraa kana birdilibsi jedhan kanaa fi waan argitee waan haadhaa waan abbaa waan eessumaa jedhan kana dirqama wanni mallaa guddaa sitti qabatan hin jiru aadama homa wayyoomati birrii kunan illee kennitee fuudhuu dandeetta akka aadaatti yoo as deebite jechuu garuummoon there is no way nama arsii tokko bira dhayitee amma nama arsii tokko bira dhayitee fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa fudhadhu iddaazi mala arsii fedhe bakka fedhe haa dhufu Baalee dhufee Diidaa haa dhufee Gadabii dhufee bakka fedhe haa dhufu Adaamaa keessa jiraatee amma intala isaa ati fuudhuuf dhayitee yoo ati hoteelatti cidha godhuu hin dandeenye yoo ati uffisuu hin dandeenye yoo ati makiinaan baaftee fuudhuu hin dandeenye mee ilma hiyyeessaa intalaa kennu Akka jirtu lafarra dubbata buleessu. Akka jirtu wallahi maam si jira. No. There's a lot of people out there. Adama nulle herumsiisne barjara Adama dhiyo maka herumsiisne waan hin jedhan haasa'inatti no Abin namni akka nama keenna Idris Adama eessa akka ta'e warri akkana godhuu hidhi no mee isin qaban namni akka Mee wal jedhaa dhageeffadha Ibrahim kan. dhageeffadha yaada natti fichisiisaa qaba. Namni akka keenna nama hiyyeessaa tuffatu hin jiru maame. Yoo ati hiyyeessa taate namni kenna akka nama kenna akka nama tuffatu hin jiru afaan tola malee namni kenna yoo ati hiyyeessan taane yoo ati waan qabaanne intala sitti kennuu miti har'a salaama yusin gaafatu nagaa sin gaafatu haqa dubbaddaa wallahi si galee nama hedduudha namni kabajaa dhabe because of mallaqa dhabuuf nama kenna biratti hayti jirtu tana malee wanni wayyooma fi maali jedhanii argitee wal kijiban hin jiru ani yaada Jaaloo gaafadhu mee waan ideoloojii isaa irraa haasamoo waan beeku irraa haasaa gaafadhu mee waan itti fakkaate haasamoo waan beeku mee Ibrahim oli haa obsinu jaal Ibrahim oli haa obsinu dhiifama Idris namtichatu way waan ambi jedhu sitti way amala kiyya si himee waan quraanni jedhu himee jedheedhan waan Dawaa godhaa ooleetiin galeeti araqee dhufe isa araqee dhufe arginaaniin way waan amala kiyyaa sitti mee waan quraanni jedhu sitti mee malee jedhee. Ayyee akkasii yoo waan amala irraa haasofne qoosa tokko na yaadachiise jaal Ibrahim namtichatu jedhanii dhiifama saba biraa tokkoofi miti qoosa isiniin jedheera siltee waan gabbaraa kana haasanii jennaani guraage moo silte guraage jedhani waan gabbaraa kana haasanii jennaan gabbarri meeqaa jennaan 100 jedha indi are ba'allaa sim jennaa 100,000 ነው jedhaniin are wallahi በሊስ jenna wallahi እኔ አሁን 10 ሴት ሰብሰጥ አስበሃል 1 ሚሊዮን እኮ ነው ዱብቲ ፈንቀባ
warri akkasitti akka biizinesiitti ilaalanillee jiraachuu danda'u. jiraachuu danda'ani hin jiran jedhi malee Jiraachuu hin argine no baannu jiraachuu danda'anii osoo hin taane hin jira amma ati amma arsooma qofa tolchuuf hin deemin ka ani arsii bar kasinaasaa jiru na fixachiisi waan guyyarraa yoo dubbanne an bakka jira ati bakka jirta hin jirru san akkasuma qabadhu waan arsooma dhiisnee bira kunne dhufne waanuma hardhaatoo dubbanne waan nan mudatiniifi kan jechaa hin jirreef malee ati hin argine ati sobaa jirta jechuutti hin jiru hin jiru hin jenne hin jira nagii ufii jala deeme garuu sun lubbuu ufii jala jechuu na qabadhu silaa odoo uf jala deemuu baate kaleessa yoo intalli takka waayyuu taate yookaan lubbuun waa baatu yookaan gara biraa haa butamtu maal haa taatu yoo tafuudhuuf dhaqan dhabamtee jettee iyyuu irra ciibsaa gosti kenniti. Hagana walii wayyooma qaba hagana walii waja qaba kaleessa hambiti. Har'a bakka kaleessaa jirra hin jirru. Akka mucattiin dargaggeetti yeroo baay'ee hin jedha baay'ee waan kana hin dhageettu na fakkaate karaa odoo deemtu jedhan qeerritti haftitti sarbaa turiiti karaa odoma deemtu aduun itti dhiite jedhan aduun itti dhiinaanii na bulchaa jette mana wayiitti gorte jennaan buli manni karabbiiti jedhanii buli manni karabbiiti jedhanii yoo bulchan manni tokkochuma mana tokkocha keessa namni baadiyyaa dhalattaniin beektanii hagaaf gola qaba hagichaa fi gola jechuudha. Qaaxee yookaan maal jedhu bakka tokkotti adda qoodan paartii qaba. Hagichaaf gola qaba. Yookaan haadha abbaan gola afataniiti. Isii hagicha afaniit dargaggeeyyii qaba warri isiin bira bulte kun hagichuma afaniif. Yoo afanii fi suuta jettee haadha abbaan raftu eeddee ijoolleen dargaggeeyyii dhattee mucattii bakka isiin ciiftutti tuttutte. Yoo mucattii bakka isiin ciiftutti tuttuttu ganama ol eega barii waaqaan ooltu rafti bari'ee namuu bakka rafuu ka'ee ganama jaarsi aayyatii atta bultee jedhe. Aayyatii atta bulte jennaani way bakka isin na bulchitan bulee gaggara galaa bulee jette. Akkana na godhaniin hin jirtu kaleessa dhageeffadhu. Gaggara galaa buleen sun na tuqaniidha. Bakka kaleessa irra jirru hin jirru kana itti sii gala. Namni waan kana hojjetu jira hin jira ani hin argine garuu ati argiteerta. Qaban kun nu keessaan baane jechuun yeroo baay'ee rakkooni namni akkasii nu keessaan baane jennee cofa mormuun qabaa nu hin jira. Kan lubbuu fi jala deemu. Kammoo bar kaleessa illee wayyooma ka cabse namuma. Wayyoomni har'a bade jennu kun namaan badee bara. Way ufiif godaansise. Way ufiif duule. Wayyooma kanatti ka duule namuma. Ka jaala jaalii yaddeebise namuma. Silaa ka jaalli dhufe. Waaqat dhufaa jedhan jaalli dhufe waaqat dhufaa. Dhageeffadhu. Ka silaa bakka jaalli qabu sana balleessillee namuma. Har'a jaalooyii kana jaaliya akkana deebi'e arsittu. Dur karaa jaalli ba'eerra jaaltittiin hin baatu. Wayyu malkaa duran buutu akkana wal kabajee wal eeggatee laayiniin deema. Isa kana gadi dhiisanii eega dhiisan gariini uf qaroomse jechuun qaroomeera haay kilaas ta'uu fedha. Haay kilaasii sana keessa deemuu waan barbaaduuf jireenya kabiraatirraa dhimma hin qabu. Uf haay kilaas uf godhee uf qaroomseera waan ta'eef gariini amantaa danqatee dhiyeesse. Dubbiin arsooma garuu achi hin jirtu. Yoo ta arsoomaatiin nat dhufte arsooma keessa wanti akkanaan jiru. Abbaan feete amanii, abbaan feete dhiisii kaleessa ittiin jirtu. Waan har'a lubbuu namaarraa dubbannoo ta'e ka kana caalu taarika meeqa ka beeku jiraachuu danda'a. Ka ammatti dubbatte kana ka caalu waan har'a baniin aadamu walirra godhaartu namni dhufee dubbatu jiraachuu danda'a Idriskii. Ta kaleessatti yoo deebine garuu wayyoomni kaleessaa rakkoo qabdi. Dhufne rakkoo qabdi ka jedhu sun rakkoon qabu nu takalee wanti takalee nu dubbachiise na dhageeffadhu wanti takalee irraa nu dubbachiise iyyuu hammeenna har'a itti jiramu kana gariini akkasii amma jenne kana waan amma arge kanatti danqatee dheesseet
waan sila waan baay'ee jira jechuun waan miidiyaa irratti hin dubbanne. Maame amma dubbii. Wayyummaan badee safuun badee safeeffannaan badee ulfinni mana dhabe. That's right. Wanni ana afaan isin qabeef bar waan isin atillee ta'e warri biraallee ta'e waan arsii kana waan argitee gabbaraa fi maalii kana waan isin waan nama biraatiif wanni akkanaan dalagamu gabbarri wama bareeda waan akkanaa qofa ka wanni biraan jiru negatiifiin biraan jiru namni advanteejii keessa fudhatu hin jiru jettanii waan explain godhaa jirtan na fakkaate malee yoo wayyooma kalee dubbatte sirrii. Gabbarri kaleellee taanaan har'as yoo tartiiba qabaate rakkoon qabu jedhaarra. Garuu tartiiba gadhiise namoota akka ammate himtuu kana. Tartiibni gadhiifame sun gabbara keessan laakkaamuu qabaatu wanti nuti jedhaaru. Wanti Jaal Ibraahimis jedhaaru. Yaa sunga. Sinirraa deebi'ee bakka dhiifame yoo akkasaa sinirraa deebi'ee walii galee yaada keessan naagalee jira yaada. Ulfaadha akkana. Ulfaadha ayyee hundi keessanuu maa jennaan beektanii nama waa dubbatu keessa ka waan hubanne hubata. Qacalee dhiifama gassi qabne dubbadhu sirraa ruuqiyaadha. Rakkoon qabu nama biraa carraallee kenniteefi jette beektaan kiyya rakkoon qabu daa'imuma suuta raga jedhee dubbadha. Leencoo dubbadhu kalaas mee bannaa taacha. Koomentii jala akkam jee. Assalaamu alaikum. Ayyee ergatti dubbachuun barbaanne ruuqiyaa dursa. Waalaikum assalaam ilu firii jirtaam? Ilu muka biraatti dubbate. Okay. Ayyee ruuqiyaa dubbadhu ati. Dubartii qaqqabdan nuun jedhaarani. Dubartiin kaleessa arsiin waan adda kenniteefi yoo anfallaa fooyetteeni wayyooma addaa kenniteefi malkaa duran mirgi dubartii haa eeggamu koomentii jedhu lamaa wayii argeet bare. Anillee wanti dubbadhu hin jiru wanti haaraa isiniin adda yaaduma keessan kana deeggara. Ayyee haa ta'u ulfaadhu erga akkas taate mee namni biraa namni yaada addaa qabdan dubbadha ayyee banaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maame. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ayyo maami. Jira. Anatu sin barbaada maame kiyya waan hin gaddaa sana fi yaadachiisuu fi rakkanne maame. Okay. Maame kiyya rakkanne waan sana eda sheeraatti illee dubbadhee ture wanni sun achumaan dhaabbatte yoo rakkamee warqatti kubsachaa jirti. Wanni biraallee waan raafe garuu biyyaan ergaa jetti waan sana si yaadachiifachuu fi sin argeesseene waan sana keessaa waliin dubbannu maamee kiyya jallisee jechuu barbaadeeti. Tole hin jaddisnu waan gaarii mee ambatu walgaa matana iyyuu hin dadhabne mee rakkoon qabu inshallah mucoo sana hin galchina. Gabaabumatti amma namni gaafii addaa qabu jiraate ka leencoo itti deebina rabbi si aafiyu fayyaa irratti taa'u nama erga du'e homaa gochuufiin gaarii miti osoo jiru haa wadhaanannu osoo jiru biraa dhaabannu rabbitu harka waa kennu nu taasise yookaan immoo rabbiin namarraa dubbatullee nu taasise nu sila namni rabbitu sadarkaa kana naa kenne jettee ati ta'edhanis. Waan isin jettan sanatti qowaa dabaluu maame. Jedhi. Yaanni keessan hunduyyuu bareeda dhugaadha. Namni irraa akkuma isin jettanii akkaataan arsoomaa wayyoomaa isin beektan nuti beeknu suni achuma jira. Namni akkuma jedhan biizinesii kan barbaadu jira. Amma arsiin yaada gurbaan namni duratti haasee bahe keessaa waan tokko jechuudha. Arsii yeroo si ari'uu barbaade waan humna keetii olii sirra qa'a. Yoo ati waan sana wakiitiin tollee intala yoo si kennuun feene gadhiisa kaleellee eebbise laga ofirraa dabarsee gadhiisa ceesisee jechuudha. Tabba ceesisee natti hin deebiin lufina raqeerra na lufine dheetaniin jechuudha. So maallaqa miti. Maallaqa osoo hin taane kaleessa wabii fudhatanii sitti kennu. Ardaan abbaan wanti hundi har'a wabii waan maddo jedhanii bakka wayii ati dhatte wabii jechuun ardaan sun kasii ba'u sun warri intalaa sun wabii. Gabbara ka jedhamu warri ilma gabbara ka jedhamu gabbara wanti jedhamu hin jiru qabadha. Ulfinna asii achi kenna ulfinna achi as deebi'a. Gabbara jettanii of hin cinqina. Maal waan ati kennite yoo mambifatanii beekan. Mee wanti isaan sii godhan sandacha waan ta'eef. Gabbarra asii achi fudhatamee achitti hafu hin jiru achi as deebi'a waan ta'eef. Kanaafuu gabbara jettanii isa kanaan mataa of hin nyaatina.
Yoo qabaattee kennite waanuma qabaattee kennite sii deebi'a. Yoo dhabdellee ulfinna. Na uffadhu si uffadhu. Na safeeffadhu na wayyeeffadhu ayyee. Akka kana jira dhiiroo. Malee akka amma jedhamu kana waan gabbarameef waan maal ta'ameefi miti. Wayyooma sana kan nuti jechuu barbaanne amma ifanaaf fakkaate dhiifama itti fufii baala gizee. Galatoma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mame baay'ee si jaalladha, baay'ee si dinqisiifadha. Yeroo jalqabaatti fi nati live ol seene innaa fiidoota bakka adda addaattiin arge garuu live yeroo jalqabaan arge. Gaariidha, wanti isin haasaa gartanii waan gaariidha. Jechuun amma gara dhimmaa itti waan deebi'ee faayidaa isaa miidhaa isaa waa lama. Miidhaa isaa caalaa faayidaa isaa ol fuutanii haasoo jirtanii. Akka nagaluutti akkasiin rakkoon qabu garuu ani gaaffii lamaan asirratti si kaasa. Gaaffiin kiyya jechuun gabbarri amma sababa gabbaraatti gurbaanis yoo ta'e intalli wanta waa harkaa hin qabneef waan gabbaree fuudhuu hin dandeenyeef keessa isaatti waan beekuu fi namni sani fuudha dhiisee deema, fuudha dhiisee ta'a. Kana jechuun maa inni dhiira irrattis dhalaa irrattis rakkina umrii yookaan deemsa. Umriin fidu tokko. Baala gizee neetworkiin qabee jira. Neetworkiin si qabu jira. Gaafiin gaafate ka jalqabaa dhagayeera. Kaayyoo neetworkiin isaa dhufe haa gaafatu. Gaafiin isaa gabbara sodaaf yookaan immoo waan amma gaafatamu kana sodaaf jecha namni wal fuudhuu dhiisee taa'a yookaan immoo fudhateetiyyuu warratti osoo hin ergatin dhokatee taa'a. Inni kun rakkoo umrii yookaan immoo rakkoo adda cituu hin fiduu jedhe. Wammaan nuti jedhaarruyyuu isa kana. Gabbara yoo sodaatte wayyooma jira, ulfinna jira, manseensa jira. Qabat mata diba jira. Qajeeluma ati bifa godhattee dhandhaan bifuma ati dhadheen sii kennama. Wanti gabbarri cufti booldi ta'uuf hin jiru. Walubannee dhiiroo. Mee nama gabbaraaf jedhanii intala dhoggatan natti maarsii keessatti. Bakka gosti jiru, bakka ardaan jirutti, bakka jaalli jiru, bakka jaaltettiin jiru gabbaraaf jecha dhoggata. Warra jenereeshinii ammaa kun wal dhoggachuu danda'a. Yes, hin jira maame. Natti mimee sarraay. Amma true story dha amma Adama keessa garuma biyya Arsii keessa kana Arsima kana nama intala isaa takkitti nama lama sadiitti gurguratee jira. Intaluma isaa takkitti ka gabbaree irra kennetti advertise ga godhe jira. Ka gabbaree irra kennetti gurgura jedhee intalli isaa hin bareeddi nama lama sadiitu dhaqee gaafate.